jaarsa namaa tottolfattanii inummaa huullattanii mana urgeessanii ol yaasuu takka geessan. Bara isiniin bana dubro akka dhiirti ol yaatu isinii godhu jira. Inumaa haquma namaatiif tottolfattanii oguu kasi diddibattanii ol baatan sansaa xiqqoo takka yaaddanii waan namaatiif akka tottolfatu jirra. Inumaa dhalaan as keessa maraatteeti. Jaarsa namaa malee jaarsa harree heerumnaahii siin jetti. Ajaa'iba! Nuti jaarsa namaa malee jaarsa harree heerumnaahii. Feetan jaarsa harree heerumaa kan namaa dhiisaatiti. Isinii taanaan harree heerumaa. Jaarsa namaa malee telefoonaan garuu mana kee teessee ni dubbifta. Nuti wanni jalaa hafeetti asitti fandaa ta'e nuti tun jirtu asirra baatee miidiyaa irratti fandaa nuti min jaarsa namaa dhugaan jalaa haftaa dhugaa sanii jalaa hafee jiititi dubbii dhugaa takka lafa kaayi fooziyaas dhaqii irra hufi kallattiidhaan dhaqii fooziyaa teenya dhiifama. Waan badiitiis geessi. Warreen jaarsa namaa bobboontanii diddibattanii hidhii diddibattanii fuula waan godhattanii ilmaa jaarsa namaa tolfattanii eeggattan. Jaarsa namaa jalaa hafaa. Aboo maalum harmallaan as keessa nu gubdee haa afaaniin jalaa hafe hanga ati dheeyxee yaa foozii teenya naasi belleesse maal jala hufi si jaalatee jaarsa namaa jala hufi akkasittiin tulleen dheeynee magantaa if duru nu ergiisi dura dheeyneetiti dhiifama godhii farkaa taatenne si wanneen. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Labirraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaa Labirraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina jiree hare itti hirmaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Labirraa Oromoo TV. Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya hambaa jirtan marti keessanuu duraan duursinee jaalalti onneerraa buqqite akkuma jirtanitti bareedee isin bira haa geessuun isiniin jaa ajaa'iba waan haalaan namni dhibaa dubbii faaxee mataan dhukkubsu jira. Faaxee akkan waliin qabnu obboleetii jaarsa namaa bikka inni jiru nuu himi irraa feettee viidiyoo ofirraa maruu miti bikka inni jiru bikka kana jiraa jiinoomi nuti waa hunda dhageenye jira. Telefoonaan wal quba qabdan telefoonaan dubbisu jirta maali jalaa hafeettee hordoftoota shawwaduu moo nu shawwaduudha. Ka jalaa hafeettee ol baatee firii viidiyoo ofirraa martuuf obboleetiitii dhuga sii himnaatiitii jaarsa namaa jalaa hafi ammallee siin jennanti. Jalaa hafuu keennuu mirkaneessi jaarsi namaa yoo jalaa hafte deebi'uu qaba mana isaatti. Jaarsi fooziyaa. Foozii illa ammallee barbaadaa jirti illa ammallee hin galleette. Tamaam tanumaafuu jalaa hafeetee nuu mirkaneessuu barbaannaatiitii waan akkanaa kanaan nu sassobduutiitii jaarsa namaa bikka inni jiru as baasisiin jenna. Sirraan bu'u hanga jaarsa namaa bikka inni jiru nu geessutti anjoolleen ollaa keetii naa himtee jirti. Boo telefoonaan ni dubbisaa telefoonaan wal dubbisanii maali ati nu shawwaduu keeti moo maali hogguu ol baatee asii an jaarsa namaa jalaa hafe foozii obboleetii foozan obboleetii jettu nuti waan akkanaa kana nuuf himti obboleetiiti hafnaan jaarsa namaa bikka jiru nu garsiisi dhibbarraa dhibbatti an jalaa hafee akkasi beenaati jalaa hafee dhibbarraa dhibbatti hogguu bikka jiru nu garsiiftee takka. Bikka inni jiru nuu himte bichaadha jalaa haftee kee amanna malee abadan akkana sirraa hin buunu jalaayis namni akkamarra laalta. Jaarsa namaati kee laafis hin jiru. Waan biraatii miti obboleetii hammeenya keetis hin qabnu. Jaarsa namaa dhibbarraa dhibbatti jalaa nu hafe. Hayyee jaarsa namaa maalirraa jaalattee kana jala bororta qoyi. Jalaa feeftee ammaas takka ol baatee viidiyoo nu marta waan jala nafin. Nuti nun bantu kaa. Waan nu banaatiin nu kottu obboleetii waan nu banaatiin. Faaxee siin bana waan nu banaatiin afaaniin jalaa hafe hanga ati dheeyxee yaa foozii teenya naasi belleesse maal jala hufi si jaalatee jaarsa namaa jala hufi akkasittiin tulleen dheeynee magantaa if duru nu ergiisi dura dheeyneetiti dhiifama godhii farkaa taatenne si wanneen garuu akkanatti ol baatee nuu si shawwaddu hordoftoota si shawwaddu haqa si himna dhagee dubbiin teewur kana marraaftiiwu. Obboleetiitii jaarsa namaa wanni jalaa hafteen jirtuuti jaarsa namaa ammaan jalaa dhaabadhu ammaan osoo nagayni jiru nuu miti ka sossobdu tamaam jaarsa namaa jalaa hafe beeyna mucaan kun illaa mallee hin galle akka isin wal dubbisu jirtan dhibbarraa dhibbattiin qoaba maali eenyuuti ka shawwaddu boo balaaxa akkanaatiin nu dhufin kaa balaaxaan nurraa gadi hin buune nurraa gabbuusa kaalikitti tun ijoollee xiqqoorraa gadi hin buutu maal si godha rabbi jaarsa namaa jalaa fi dhalaan as keessa maraattanii jaarsa namaa yaatanii isin hundaa fuudhaamsaan dhaama dhageeffadhaa
Haqullaa jila haqullaa barbaadadhaa malee jaarsa namaa jidduu seentanii biddeena namaan laaqina qabbileen keessinis. Dhalaan maal dhalaan maraatte haman kanatti dhiirtiinis maraatte dhalaanis maraatte. Dhiirtiinis osoo jaartii qabduuti mana ilmaanii fi jaartii mana dhiistee dhiirala guluf jetti. Dhalaanoo totolfattee inumaa jaarsa namaatiif hin qaanfattu. Dhalaan totolfattee ilmaa diddibattee maal jettee jaarsuma namaa rabbi nutti fidi. Bo'aan akkanaa kanaan magaalaa nurraa qabattaniiti qawxii gootaniiti adabadhaattaa nuti waan akkanaa kanaan nu biran deddeemina. Jaarsa namaa jalaa hafaa isiniin jenna. Warreen jaarsa namaa bobboontanii diddibattanii hidhii diddibattanii fuula waan godhattanii ilmaa jaarsa namaa tolfattanii eeggattan. Jaarsa namaa jalaa hafaa. Aboo maalum harmallaan as keessa nu gubdee yaa dhaabbaaf jaarsa namaa laa amma faaxeen ol baatee inumaa akka nama jalaa hafetti tunnuu miti. Nuti waan quba qabnu haasoo nu jirra waan agarru haasoo jirra. Faaxee jaarsa namaa farada ol baatee an jalaa hafe hordoftoota kiyyechuu dhiisii dhugaa sanit jalaa hafi jaarsa namaa bikkeeru nu garsiisi jaarsa namaa mana deebineeti ilmaan isaa keessa ilmaan isaa guddifatu. Maa tanaan dhuftee nu banta nuti. Tanaan nun banin kaabaleetii maan rabbis godhe. Maaligaa akka mana sii dhufee ta'a nuti dhalaa inni bar adabannee taa'u jira dhalan mana dhaquun qaanye inni taa'u jira malee bar mana sii dhufuu wallaalle barra silaa dhiira taate mana sii dhufna. Juunii sanis barbaanne dhabne. Ati ol baatee asii farada jaarsa namaa jalaa hafee maal jalaa hafta jala boruu jirtan maa osii irraa. Tilifoon as dubbisutti hin jiru. Moo ijoollee farada ijoollee ollaa ta'e galtuus farada tanuu miti nuti namni harka nuumi jira. Boo tilifoonni dawwalaa fi wanni jalaa haftee hin jirtu nuun jaan. Ammallee hin galle Junoidiin. Fooziin illee ammallee barbaadaa jirti jaarsii. Boo jalaa dhaabbu siin jenna jalaa dhaabbu mallee. Dhala nuqusadhaa gaa maalisa. Jaarsa namaa malee ijaa gurran qabdanii qoyi. Inumaa dhalaan as keessa maraatteeti. Jaarsa namaa malee jaarsa harree heerumnaahii siin jetti. Ajaa'iba nuti jaarsa namaa malee jaarsa harree heerumnaahii. Feetan jaarsa harree heerumaa kanamaa dhiisaatiti. Isinii taanaan harree heerumaa. Jaarsa namaa malee ijaa gurra dhabdan jaarsa namaa itti dhiisa harree heerumaa. Xixiqqaa nuti xixiqqaa maan oromne jaarsa namaa laa guluf jettan. Guluf laami. Dhaaphaa jaarsa namaa laa. Jaarsiin jaartii qabus. Dhaaphaa dhalaa yalaa. Lamaanuu waa fayyaan qaban biyyatanatti dhalaa fi dhiiraanuu fayyaan qaban hattaa nattuu fi hin taane hordoftoota kiyya. Rabbi waan akkana irraa barru namni as keessatti jaartii manaa qabus ilmaanii fi jaartii mana dhiiseeti jaartii namaa malee ijaa gurran qabu. Takka dhalaa ala jaalachuu jaartii isaa mana dhiisee jechuudha. Jaartii isaa mana dhiiseeti tabiraa ala jaalatee tabiraa jala deema. Biyya tana waan biyya tana keessa irraatiin isin hima. Dhalaanis jaarsa tajaarsi haree hermallaan jechuudha. Tajaarsi haree ijaa gurran qabdu jaarsuma namaa kan akkamittiin harkadhaa xixiqqaanii dhabanii. Maali xixiqqaa yaman keessaa dhabame moo maali? Magaalaa keessa yookiin shabaabumaan lafa guuteen sa'u. Dhaaphaa kaa jaarsa namaa laa duba jaarsa namaa mala borortanii miti bololli kanaa gaarii miti obboleeyyan kiyya qaan isin hima. Dhaaphaa nuti waan nagee isinitti himu jira malee nurraa sin laayina kaaroo laaltanillee maradha. Nuti waan namaa jalaa hafa isiniin jiru jira malee mush waan namaatti isin kakaasutti hin jiru. Tamam waan namaa haqa namaa dhiisaadha haqa namaa jala deemuu wanjalaadha. Wanjala nama wanjala dalagee fi namni jaarsa namaa heerume takka jaartii qabu deemee jaartii namaa takka dhalaala deeme wanjala. Nuti maa fuutan dhaa miti. Tana gaa fuudha waltaa jaartee san isinii fakkannaan dandeettiitti qabaannaan. Mush akkanumatti osoo taan irraa hundi jiirri akkamat dhalaa jala oryuu tanaan nu guba malee waan biraatii miti. Waan biraatii miti. Dhaluma yaman hundaaf hin dhaamu jira dhaggeeffadhaa. Dhalaa yamanii fi dhiira yamanuu fuudhaamsaa taatu. Dhalaanis dhiira namaa jalaa dhaabbadhaa. Dhiirtinis dhalaa jalaa dhaabbadhaa. Imaanan dhabinaa bololli gaarii miti bololuun. Imaanan dhabinaa bololuun gaarii miti katti. Bololli dilluu kun maali obboleeyyan kiyya? Maali ni dhabdanii? Dhalaanis jaarsa namaa malee xixiqqaa ni dhabdatanii maa xiqqaa hin janajjananne jaarsa namaa tottolfattanii inummaa huullattanii mana urgeessanii ol yaasuu takka geessan. Bara isiniin baana dubro akka dhiirti ol yaatu isinii godhu jira. Inumaa haquma namaatiif tottolfattanii oguu kasi diddibattanii ol baatan sansaa xiqqoo takka yaaddanii waan namaatiif akkatti jira. Xiqqoo takka yaaddanii xiqqoo takka yaada qabaachuu gaariidha isin irraa jaarsa namaa jalaayis hafaa dhibbarra dhibbatti waan jaarsa namaa ilaa gootan hin jirtu obboleeyyan kiyya.
jaarsi namaa jaarsuma namaati. Dhalaan hin beektu malee isin gowwaadha malee dhalaa. Ha jaartii qabu irratti isin fuudhee barra. Tabiraatis akkasuma nurra laallataa beeka. Tabiraatti nurra bichatti nafinaa nu bichatti hafaaf hin taa'inaa. Tabiraatis marra laallateetiti ol naqaatiti hogguu sana kam jettan. Isini laal hatucha tokkootu jaan nam lama isaan waa hataniiti deemnu gurguri jeen beeta. Tokko jalaa fe tokko gurguruudhaaf kute. Kanaas jalaa hatan. Hogguu jalatan ni deebi'emma harka irrigachaa deebi'e. Hayi waan san akkam goote meeqa gurguteen hangumatti binne gurguree jeen hangumatti bitannettiin gurguree jeen akkuma hatennetti nurraa hataniidha beekadhu. Silaa beeytanii akkuma isin fuudhetti nurra fuudhaan beeytan. Silaa arra tana beeytanii jaarsa namaa jalaa uyyaatan. Jaartii qaba arra ka jaartii irra laallate boruun irra laallataa jettan malee jaarsa namaa layyaatan. Nadhoo yaman keessaa dhalaa yaman keessaa warri jaarsa namaa jale nadhoon dhalaan hundaa miti maasii abboleen kiyyan hundoo waliin ga'uutti hin jiru. Dhalaa maraatee jira hanga maraatee jira waan jaarsa namaarraa dhiirtinis hanga maraatee jira malee hundaa miti. Kana uumamarraahi waan akkanaa dhugaadhaan hin beekne kana gaatis ni jira namni ol keessa garuu guddisaadhaa fi takka uumama namaarraa akkam goona warri bololaan takka osoo jaartii qabu dhalaa jala fiigu. Dhalaan ammaasis bololtuun ta osoo jaartii qaba beeku dhiira jala fiidu. Tanaan nu dhibe nuti. Waan akkanaa kana dhiisaa waan isin irraa bareedaa miti nuti ammallee isinuma gorsina hammeenyatti fudhatinaa gorsa keenya kana. Maaliif isiniin jenna? Waan kana karaatu nubbaa. Karaa baaftaniis. Tamam. Waan kanarraa dhaabbadhaa. Dhiirtinis ta qullaa dhiirti qullaadhaa dhalaa qullaadhaa laalladhaa fuudha. Aadii nu affeerratan isinii dhufne isinii dhiichifna. Nu affeerruu bachuu baattanis aadiidha. Kaa affeerratan wajjin bashannanaa isiniin jenna. Godhadhaa ruuza keessan. Garuu dhiirtinii fi dhalaanuu as keessatti if kabajaan jirtanii hangi tokko karaarra jirtanii karaarra deebi'aa se'ee yaa'u jirraa. Se'eddoo waan namaa jala yaa'u jirraa firraa beeka. Warri jaartii qabdanis se'eddoo jaartii manaa qabnaa ilmaan nuu qabdiyuu ja'a beeka. Jaarsa namaa jala jaatanii bololuu dhiisaatiti. Bololummaan gaarii miti imaana dhabuudha akkanni osoo jaartii manaa qabdu tabiraa alallaalu jaartii miskiina wanta kan beekte farti amma keessaafuu dhalaa miskiina firraan dubbanne irratti dhiirti laallachaa jirti. Dhalaan gaata onnee qabdu ta dhukkee firraatti kaaftu isii fi isaa fi tajaajila deemu sanuu daaroo dingooti beekadhu. Miskiina irratti roorrisin habbaleen kiyya. Dura mee takkeettuma fuutan tana beekatti godha gammachiisa. Dhalaan tun iddoo bashannana addaa feeti gammachiisuuti hadiiqaa wajji bahuu waan bikka adda addaa geessu tanaahuu hin gammachiifnee tabiraa barbaaddaniisa hin aanfattanii xiqqoo dhiira. Dura tanuma isin jala jirtu wartaami gammachiisaa bikkatti godhaa gaafa bikkatti gootan ni fuunaa yaada malee kama callatanii bololtanii dhalaa biraa itti daachuudhaaf hawwi fedhiin qabaatinaa naa isiniin jeeme fedhiin qabaatinaa taanuu bikkatti godhame yaa dhalaa ta duraatu bikkittiin gooneetiti isin maa jala horiitan dhiira jaarsa namaa lamaa horiitan dhaabbadhaa ka biraa qullaan ni dhabame ka jaarsa namaa horiitan nuti waan tana gadirraan buuna deeru obboleeyyan kiyya hanga isin if kabajanii adeemtota teessanii maali tanarraa buunu tanarratti arraas faaxeen ol deebitee akka nama jaarsa namaa dhiisetti ol deebitee nu martee nu fannifti ka jaarsa namaa hojii deemu jirtu ka tilifoonaan wal qababan ammallee Junaydin galle deebista bikka jiru himi jala haftee hafeeftee odeessee bar nu himi dheenee bikka inni ruufinnaa nu himi bikka kanaa jiraa jaarsi Foozii Junaydin kaniin jaaladhe san bikka kanaa jiraa ammaasis if dura nu erge magantaa sirra hubnaas Foozii irra magantaa irra hufi dhaqi yaa Foozii naa belleesse naatotu harka kee nyaatee takkaasee hojii nyaatee si nyaate dhiifama naa godhi jeetiti dhaqiititi manguddoo geessi kanatti irra hafeen beenu nuti beekadhu irra hafeen akkanaan daleedu manguddoo geessi irra hufi jalaa hafe obboleeyyan kiyya Fooziyaa teenya si jalaa hafe hunoo manguddoo si dura nu ergi qalmaata gaggeessii akkasitti jalaa hafee nu barsiisi malee ol baatee wanjala seentee ol baatee jaarsa namaa dhiisee maal jette nuti nurraa gadi hin buutu silaa nurraa gad buute yoo inni galuun nurraa gad buuti malee eega inni galiin abadan nuti sirraa buusu hin jiru nurraa illee gadi hin buutu akkan sirraa gad buunu nu taasisuu hin dandeessi nu taasisuu hin dandeessi dhugaa saniin irraa bu'ee dhaqii Foozii irraas kufi. Obboleettii haqaan siin bikka teessee jaarsa namaa dhiiseetiin jira. Maali kun waan si jalaa mul'ata ijoolleen nu himte adii obboleettii zamanii xaxawwaree. Tamaam namni si qofa kasi qofa qabuun nu himi dawwalee tilifoonaa wal qabatan.
hin dhufu dhugaadha. Eega waan kana ol baatee marte siistamaatiiti bikkuma jirtu jiraadhu achumatti si dhufaa jira beekadhu. Tilifoonaan garuu mana kee teessee ni dubbifta. Nuti wanni jalaa hafeettee asitti fandaa ta'e nuti hin jirtu asirra baatee miidiyaa irratti fandaa nuti min jaarsa namaa dhugaan jalaa haftaa dhugaa sanii jalaa hafee jiititii dubbii dhugaa takka lafa kaayi fooziyaas dhaqii irra hufi kallattiidhaan dhaqii fooziyaa teenya dhiifama. Waan badiitiis geessi. Waliigallee akkas malee birraa Oroon TV narraa gabbuu jettee yaadin. Jalaa hafuu kee nuu mirkaneessi. Yoo mirkeessin isin asirra baatee fandaa tumuu dhiifta. Ni dhiifta. Ani waan takkaas nan gootu. Wahillee narraan fuutu dhugaan siimaa. Yoo ati jalaa hubaatte wallaalla. Dirqama jalaa si hambisnaa saasi fuudhu jiru amma siistama ol baatee jalaa hafee kee kana nuti hin saddaynu jalaa hafnaan dhugaa sanii jalaa hafee jii nu garsiisi malee nuti miika sossobduu. Hafee dhugaa san barbaanna boleetii hafee dhugaa san malee tasafaaxaa san hin barbaannu. Siigalee akkasitti hordoftoota kiyya dhalaan dhiyootan ni maraattes keessatti. Dhalaan karaan istufamee akka taatu dhabdeetuma jaarsa namaa laadchaate rabbi karaan duraa banuu fi tanaafuu hanga viidiyoo biraa qabannee olitti dachaanutti aaraan naasasuu jira isii ol baatee kana waan hin taane asattu kana jalaa feetsanii naasasuu jira ijoolleen waan kana hundaa'u dawwaleetiin qoradhee irra ga'ee jira. Nageen nu jiraadhaadha hangaan viidiyoo biraa bareedduu qabadhee isin jaallattu nageen nu jiraadhaa isiniin jaalladha jaallattii onnee irraa buqqaate bareetee isin bira ga'ee haa geessuun isiniin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Teeger Faaxee. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree hare itti hirmaadha.